kabajamtoota ulfaatoo uummata Oromoo jiraadha kan kiristaana kan musliimaa kan waaqeffataa kan protestaantii hundi kan sabaa sablammii hundi kan Itoophiyaa hundi kan Afrikaa hundi kan Oromiyaa hundi kan addunyaa hundi dhalli namaa haa jiraatu. Ani kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii waa hunda kan ka'e naatu siif cufanaan jedhanii jiru. Obbo Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa akka amantii keessanitti naa galatoomfadhaa. Waa hunda naatu siif cufa jedhanii jiran. Waa hunda naatu siif taha jedhanii jiran waan ta'eef kana booda waan tokkotti rakkatanii hin ciqqamina waa'ee kan kootti. Yaadataadhaaf Rabbi naa kadhadhaa naa galatoomfadhaa. Anilleen maqaa keessaniin maqaa uummata Oromoo kabajamaan maqaa mootummaa Itoophiyaatiin maqaa mootummaa Oromiyaatiin maqaa qabsaa'ota uummata Oromoo hundumaan galateeffadheetiin jira. Isinis naa galateeffadhaa. Dhaan isiniin jaa kabajamoo obbo Yaadataa Junaydii akkuma kaleessa ilkaan kan kootolchanitti arraas fayyadama kiyyaaf waa hunda kan keenatu cufa jedhanii beellama naa seenanii jiru. Kanaaf isinis naaf ulfaadhaa isammoo naa galateeffadhaa. Bye bye. Ummata kiyya qaaliif gaarii akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii jirtu jabaattu an haa jiraatu. Akkuma beekamu obboleessa keenya artistii keenya jabaa keenya hayyuu keenya Kadir Martuu yeroo dheeraaf dhukkubsataa ture jechuudha. Yeroo dheeraaf dhukkubsataa ture. Kadiri rakkoo ofii Rabbii malee ummatuma qabsaayaa tureef kanaayyuu dhoyfataa ture jechuudha. Isinii galee amma mootuu hoyye miidiyaa kanarraa arginu akkuma daa'ima dhukkubsatee haadha abbaan mana yaalaa geeffatuu dhabe tokko nama Kadirin dhukkube haa gargaaru jedhu malee akkitti gargaaran akkamitti akka gargaaran gargaarsa akkamii akka godhamuufi namni dubbataa jiru hin jiru jechuudha. Yaadichi kun wal isin harkaa dhayaadha. Dhaggeeffadhaa. Kadir Martuu nama dhuunfatii miti. Kadir Oromoo hunda mararfata. Maandisa qabsoo Oromooti. Barsiisaa jaalalaati. Madda aartii Oromooti isinii galee miti. Kadir Martuu nama bara wayyaanee qeerroo dura gabbayee akka qeerroo nuu gurmooftu akka qeerroo nuu onnattee wayyaanee 4 kiiloo baaftu wayyaanee dura dhaabbateetini wayyaanee dura dhaabbatee yaaminaan jedhani obbo Mallas Bushtii jedheetini waan wayyaaneen taate wayyaanetti himeedha jechuudha. Kuni dhugaa jiru dhugaa firris diinnis beeku jechuudha. Yeroo jalqabaatiif namni Mallasaa dura dhaabbatee yaaminaan jedhani obbo Mallas Bushtii jedhan jechuudha. Kadiriif qofaa jechuudha isin galamiti. Nama osoo Oromoof sagalee ta'u osoo Oromoof qabsaa'u biyya isaatirra jiraachuu dadhabee biyyaa bahee erga biyyaa bahee jala deemaniitiniin Suudaanitti cinaacha isaa lafee cinaacha isaa cabsanii jechuudha wal jala dabarsanii jechuudha. Goota cinaacha ofii Oromoof dhabe akka yeroo inni mana yaalaatti kufeettiniin ol jechuuf gad jechuu shintibeetti dhaquu dadhabe nuti mootu goota cinaacha ofii nuu kenne isin galee miti. Cinaachi inni nuu kenne kun cinaacha dubartiin irraa argamte bar. Haadha Oromooti bar. Haadha dubartiiti bar. Dubartiin cinaacha kenna yoo jennu Hawwaan Aadamiin cinaacha bitaa irraa uumamte bar. Goota cinaacha ofii cinaacha dubartiin irraa uumamte. Haati gootaa, haati sheekaa, haati hayyuu irraa uumamte nuu kenne nuti akka itti gargaaran nu dhabneetiniin
asuma kun illee achi mana barate kun illee asi mana barate kun Facebook irratti kun TikTok irratti kun YouTube irratti ila jara kennu barnuti illee YouTube hin qabna bar TikTok illee hin qabna bar Facebook illee hin qabna bar lamin hayyuun Oromoo tokko artistiin Oromoo tokko yeroo kufeef yeroo du'e mashaqqaya godhanne barakko mashaqqaya ana mayo suuraa isaa Facebook irratti baxxanse bar doolaara takkalee taatu naa hirreega bar asira TikTok irra dhufe yoo hafe ililli takkalee taatu kennitan bar Facebook irra dhufe yoo hafe akkas bar liiska macheeno beekan Oromoo tokko hayyuun Oromoo tokko mashaqqaya YouTuberootaaf TikTokerootaaf Facebookerootaa tayaadhama ihe xiyyaaqeen olale ani yeroo namni jabaan Oromoo dhukkubsatu wanni cal'isee laaluu fi maaliif mashaqqayaata ka ajaju malee ajajamaan hin jiru nu keessan nuti amma warra gargaaraa jedhu malee hin gargaarra anarraa tokko ka jedhu akkamitti dhabne gaafin kiyya tokkoffaan kan gaafin kiyya tokkoffaan warra isaa quuqamne jedhurraa eegaltanii haa gargaaraa jechuu malee haa gargaarruun maaliif isin biraa dhabame namni haa gargaaru jedhee maxxansu kun hundi isaa yoo xiqqaatee har'a doolaara 50 kiisa ofiitiin dhabu sattee karaa wayii bantee darbitee darbisiiftaa jechuudha si galee miti haga yoomii ajajaa waraanaa ta'uu barbaadan atlisaa ta'u inni biraasaa jedhu warri foloowarii qabdaniif hin qabnellee nuti uummanni Oromoo kun hamma yoomitti yeroo artistii dhukkubsatu yeroo sheeyin dhukkubsatu yeroo hoogganaa siyaasaa tokko dhukkubsatu yeroo namni jabaan tokko dhukkubsatu baga yoomitti ajaja mataana maaliif mataan ajajaa ta'uu barbaadan maali rakkoon jiru maa inni anamma ka isin jechuu barbaadu artistiin Kadir Martuu ija teenna ija Oromoo hundaati si galee miti goota Oromoo jecha jireenya ufii dhabee abbaa ufii dhabee ilmaan ufii dhabee jireenya ufii dhabee Ameerikaa dhabeetiin Awurooppatti deebi'ee barko isin galee miti mucaan kun jechuudha wallahi an artistoota Oromoo keessa namni gaafa harmeenti dhukkubsate screenshotii isin agarsiisuu danda'a naa bilbilee na wajjin boo'e hagasi as yoo xiqqaate an ganama kana inboxii isaa laale wallahi hin boo'ichu namni na wajjin boo'e artistoota Oromoo keessa isa qof kun wantu fiifuu nan laalle jechuudha isin galee akka dhuunfatti galata nu biraa qaba akka sabaatti nu biraa qaba akka biyyaatti nu biraa qaba mucaan kun xiqqaa keessi guddaati isin galee miti kanaaf nama kana akkaawuntii nama dhuunfaa irratti banteetiniin miliyeena takka miliyeena 2 miliyeeni 3 aynafam sanuyyuu hin guurtan isin ummata waadaa seenee waadaa nyaatuu jechuu isin nuti akka sabaatitti ummata har'a doolaara 100 waadaa seenee dagatu isin galam yoo akkaawuntii amma akkaawuntii abbaa isaatiin bananii yoo isin kennan akkaawuntii ijoollee itti dhiyaatuun bananii yoo isin jala kaayan oosentee doolaara 100 jetta hin ergitu kuma 10 jetta hin ergitu kuma 15 jetta hin ergitu soo maal gochuu qabdan isin galee namni kun biyyaaf jiraataa ture saba kanaaf jiraataa ture goofandimii banaaf isin galee miti waldaan Oromoo biyya alaati biyya keessa jirtan yeroo gabaabatti har'a boru sa'a 24 keessatti goofandimii wayii bantanii fi waldaan Maccaatuu Lamaa jira waldaan Sikkoomandoo jira waldaan Kuraa Galaan jira waldaan Afran Qal'oo jira every single person hundi keessan Oromoo mataan waldaa qabdanii jechuudha waldaan Oromoo ka biyya alaatiif ka biyya keessaa kun waliin mari'atee dhaabbileen siyaasaa Oromoo ka gamana walitti bokokukuu waliin mari'attanii waan bareedaa tokko nu qopheessitanii nullee warri namni afur shallaalu yoo haala saniin waan dandeenyu kiisha kennallee warra nu dhaga'ullee irratti hirmaanne hoo namni kun kasaba maraati akkaawuntiin nama maqaa nama dhuunfatiin bada maal isaa godha Kadir Martuu yaala qofaa miti ka barbaachisu sitti himaan Kadir Martuu biyya faranjii jira dhagay silaa dubbiin dhugaa isiniin taatu boru achi deema suuraa kiyya galabbataan dhugaa sitti himaan namni kun biyya faranjii jira biyya faranjiitti an dalagachuu hin danda'u dalaguun barbaadu yoo jette birrii si dhooggatanitti daabboo sii kennanitti hoomlas maqaa jedhusitti moggaasanii yoo ati maraattellee marfeessi waraananii jiraatta diyaaspooraan soba jedhe dhufee asaa bahu anas sitti himaan biyya faranjii jiran yaala adabaa hin dhabamu biyya faranjii keessa garuu artistiin kun artistii guddaadha hambaa artistoota galeeti hambaa gootota kaleeti hambaa beeytota kaleeti
jarakeen nun salphisinaatin goowwandimii bareedaa wayii waliin mari'adhaa akka Oromoo biyya alaa biyya keessa jirtanitti banaa fi homa isa fakkaatu homa yoo inni ka azala hin oolanii deemullee taatu ittiin gaggeessinu gaggeessaa bareedaa goonuuf yoo fayyallee homa gaarii keessa jiraatu waan yaala isaatirra hafee manallee gayuuf maatii isaa bakka tokko ittiin deeffatu akka gannu dhaabdan barbaanna. Where are diaspora Oromo? Where are hayyu Oromo? Where are sheki Oromo? Where are qesi Oromo? Esa bakeessanii jirtan isiniin har'a kadiir hin taane nama biraat hin taane nama sheeyni Oromoo karra kadiir martuut hin taane qeesin Oromoo karra kadiir martuut hin taane hayyuun Oromoo karra kadiir martuut hin taane miidiyaan Oromoo karra kadiir martuut hin taane dhaabbileen Oromoo karra kadiir martuut hin taane nam tokkoon taatan never ever sitti himaan kana jala sararee feetuna jibbi feetuna jaaladhu waan akkasitti himaaru si galee miti akka daa'ima namni tokko qofa beeku akkaawuntii maqaa abbaa isaatiin banuufi akkaawuntii maqaa ebaluutiin banuufi akkaawuntii Asliif Mubaarakiin eegaarra Hamzaa eegaarra maal abbaa keetiin uyi wallaala kanarraa eeyda dhimma hayyuu irratti dhimmi kadiir martuu mootummaa ilaallata miti mootummaa ilaallata hawaasa Oromoo miliyoona 70 ilaallata stand up kasitti himaa jiru kana dhugaan jiru kana fudhadhu yookaan muudiin qabatin muudii maa qabatta lubbuu namaati irratti akkamitti lubbuu hayyuu Oromoo irratti namicha jaalala si barsiis namicha qabsoo si barsiis namicha garalaafummaa si barsiis namicha tokkummaa si barsiis namicha islaamaaf kiristaana ija tokkoon laalu namicha guddaa fi xiqqaa ija tokkoon laalu namicha qeesii fi sheekii ija tokkoon laalu namicha marroo fi jawaariif abiyyi ija tokkoon laalu dhimmi kun dhimma Oromoo hundaati jechuu maal godha maqaa nama dhuunfatiin tiktookii akkaawuntii bante 500,000 miliyoona takkaan muudii qabachuu barbaadda hinfa yoo itti dhiifte faranjiin madanzaja haawaraantu yoo yaalachuu baatte dhiisi asirraan booyini dhugaa sitti himaan feetuna jaaladhu feetuna jibbi gargaaruu barbaadda gargaarsa isaan malu gargaaruu hin barbaaddu biyya faranjii jira madanzaja haawaraananii ajjeesanii dhiisi maal abbaa kee asirraa afaan banta na al diklish fooloo baay'ifachuuf ka waggaa meeqa ka acaaluun daldaltanuu isin gaa inni guyyaa sadurra poost isinii gore bara qeerroo jirtuu irraa feerroo bittu jechaan turre gizee inni isin hin jedhu sitti himaa jira bara suuraa kiyyaan hin daldalinaa isin hin jedhaa bara arrabbi harka kiyya haa qabu gizee takka qofa poosti godhe guyyatti yeroo 150 poosti godhaa jirtan maayilfaa kidda hin barbaachisu goota Oromootti muudii hin qabatin every single person namni tokko hin jaalattu jabaa kee hin jaalattu jabaa kee yaalatuun beeytu jabaa kee jabeeffatuun beeytu miti afaan kee qabadhu hin jaalatta dhugaadha waan isaan malu godhuu fi hedda yaalachuu barbaadda yoo guyyaan ga'e haga feete yoo qabeenya kee guutuu keessa hijiraa baaten guyyaa isaa oolchuu hin dandeettu gaggeessaa bareedaa godhuu fi dandeettaa jechuudha sitti himaa kasitti himaa jiru kun ana kana gochuuf immootu nama guddaa qal'aa keessi isaa sibiilaa kana feerroo Oromoon qabdu tokkocha iyya kee kana jabeeffachuuf si galemi homa bareedaa tokko banuu danda'uu qabdaa jechuudha isini galee an akka mataa kiyyaatitti waan barbaachisu koo hin godhu osoo akkaawuntii erge akkaawuntii baname irratti doolaara 100 takka erge 200 erge muudii qabachuun maan naa godha mee ammashi maal godha asli na gara kenne haa namni 2-3 na argeetiin na jajee laayikii naa godhu min aragillinya aynafaam kadiir biyya faranjii jira biyya faranjiitti yoo siyaalan yoo ati yaalamuu didde marfee waraananii si ajjeesan habibi lakki an jiraachuun barbaadu du'uu barbaadeette mirgi kee eegama diyaaspoora abbaa feetee gaafadhu warra biyya faranjii jiru gaafadhu soom inni biyya faranjii jiraa miti isa maal gochuu barbaachisa waan barbaachisaa ta'e gargaarsa gahaa guuranii fi biyyatti galchanii tiriit gochuu barbaada ariyu naa tiriit eessatti beeytanii isin ingilif attaakum ikko rakkoon keessan hin barattaniif isin galee miti anu ijoollee Washington DC irraa as na bira dhuftee asirraan biyya galtee biyyatti fayyitee jira warra biyya faranjiititti fayyuun dadhabame isin galee warra mallaa qabu isin galee miti namni kun suutatti yaalamuu barbaada wal'aansa gahaa barbaada kiniina itti guuruun barbaadu inni isinitti mee faranjiin kiniina marfeenatti guuraa jirti yaara isin galee miti biyya ofiitirra maatii ofiitirra saba ofiitirra
bayeetini waggaa meeqa jiraataa jira kana dhukkuba itti ta'e isini galamiti kanaafi waldaan oromoo biyya alaatti biyya keessaa jirtan goobandimii bareedaa wayii nuu bana namuu online irratti waan danda'uun bira haa dhaabbatu akkaawunti illeen haa banamu gargaarsi bareedan haa godhamuuf oromoon bakka jiru gargaarsa bareedaa godhaafi warri feesbuuk irra hundi keessan viidiyoo kana sheer godhaa warri dalagaa jiru akka boora dhaggeeffatu hundi keessan jechuudha hundi keessan warri feesbuuk irra jirtan namni 200 kun akka jirtanii sheer godhaa hundi keessan sheer godhaa hundi keessan ijoolleen tiktok irra koota viidiyoo kana sheer godhaa deebi'a warri tiktok irra namni 200 kun deema sheer godhaa koota feesbuuk kiyya afradii mamma jira isini galee kana ani akka fedha kiyyaatitti kadiir martuu akkaawuntiin nama dhuunfaa hin fayyadu gargaarsi miliyoona takka lama muudii qabatan kun hin fayyadu namni kun saayikooloojikaalii miidhame fayyaa qofaa miti saayikooloojikaalii miidhame saayikooloojikaalii namni miidhame mootu bilisummaa yoo argate fayya bilisummaa argachuuf mootu namni kun gargaarsi gahaa sabni isaa inni cinaacha dhabeef yoo godheef gargaarsa bareedaa sabni isaa yoo godheef yoo adalli rabbii dhufe malee wanni inni fayyineef takka hin jiru dhugaan kadiiriin fayyifachuu barbaanne gargaarsa bareedaa gootanii fi mana tokko bittanii fi yoo rabbiin isin laafsise konkolaatama tokko bittanii fi maatii ufiititti galee haadha abbaa ufiitiif ilmaan ufiit ijaan argee hiriyyoota isaa tabirree biyyaa bahe ijaan argee dhaqanii gaafatanii ol qabanii gaqqabanii jennaan wanti kadiir hin fayyineef hin jiru yoo adalli itti gahe adala guyyaa jijjiiruu hin dandeenye waan adalli itti hin gahiniif mikinaannummaan kadiir martuu hin fayyineef tokko hin jiru tokko hin jiru adalli yoo gahe adala nabi rabbiitu nagaaf rahmat isaa irratti haa bu'u hin boqotan deebisuu hin dandeenyu jechuudha makfiraa kadhannaaf kasaniin ala wanni inni hin fayyineef tokko hin jiru amma as teettee landanitti achi gargaaruuf asitti birrii 1,000 $500 wali qabdee asii achi landanitti ergummaa ifa uf sobuudha kun isa sobuudha kun suuraa isaatiin shaqqalachuudha kun ani saniin barbaadu gargaaruu barbaadan hooma dhugaa akka dhugaatti gargaaruu barbaachisa isini galeera kanaaf nama nuu godha nama qaaman isa bira dhaqu nuu godha akka itti galfannu nuu godha hawaasni oromoo mootu bakka qabdanii waan qabdaniin yoo bakka itti darbinu nuu godhan qopheessa namni kun kara biyya haa galu biyyatti haa yaadamu hudhaamsa jedhu qaba maal jettan isiniin taane isiniin ta'u dhugaan muudii qabachuu barattanii ma sheekotamee qaratti muudii qabataa turtan olomaamee qaratti muudii qabataa turtan artistootamee qaratti muudii qabataa turtan ummata muudii qabachuu malee dhugaan jabaa ofii jabeeffatu hin feene isin arge an baguma sheekillee isin hin ta'in baguma qeesillee isin hin ta'in doktorummaa tiyyallee waraqaa addaan cilwade isinuu duraanuu na dhamanne akkaan doktora ta'e kanum isiniin kadiir martuutiin taane isiniin hacaaluun du'ee gammaa gumaan baasin anallee taatan isinitti himaadhaan waraqattii addaan cirwadaanu isinii ta'e moo isiniin taane warri feesbuuka sheer godha wallaahi ladii barakkatti akkaataan nuti itti jirru kun nama dhukkubsa barko mee oromoo keessaa achi bayaa baree dhaabadhaa uf laalaa yeroo jabaan oromoo tokko dhukkubsatuuf du'u namni akka nu hiibooyu hin jiru gaafa inni xiqqoo laafe maal ta'e nama kana illachaan cabee maal ta'e huqqatee maal godhaa mana yaalaa jira maal ta'e maaltu dhukkube hin beeytanam isinii galeen bataam yaasaasinaan haalli nuti koltu jirru baay'ee nama gaddisi ani aaree osoo fuulan dhiqatin akkuma hirribaa ka'een dhufe narra laalina duraanillee waa karabaataa qabamti isinii galeen akkasi karaan ana kanarratti fakkaata akka dhuunfaa kiyyaatitti malee oromoon mana arabaa teettee biyya keessa teettee biyya baqaa teettee asii achi kadiirin biyya faranjiitti yaalchifna jechuun ingiliffaayyuun beeytanii bara asii achi biyya faranjiitti yaalchisuun ingiliffan beeytan diyaasbooraan keenya ka waggaa 15 taa'e bar ta waan hambargarii nyaatuu fi waan starbaaksin dhugu malee hin beeku dalagaa yoo online irraa barbaadachuun danda'amaan dhugaa yoo walitti himne ani diyaasbooraan waan haxaanii walitti bu'uun danda'uuf malee maal asii biyya faranjiitti yaalchifta yaa habiibii gargaarsa bareedaa gorii fi mana tokko bitii fi konkolaataa wayii bitii fi galiini itti qara'ii du'aayii itti gorii hin fayyaa kadiir yaaddoo keetu dhukkuba itti ta'e kadiiriin waa'ee keetu dhukkuba itti ta'e
isinumaa kana isin jaalata saba kana saba jaanjoo kana hin jaalata mucaan islaama kiristaana guddaa xiqqaa sheekir qeesii warra siyaasaa kana hunda akka ilmaan ufiititti ilaala baay'ee tokko isin jaalata kadirin anabbe ka warri bilbilaan dubbiftan yoo beeytan hin beeytan jaalala keessaniif jaalala biyya isaatti jaalala oromoo fi oromiyaaf inni qabutu dhukkuba sammuu itti ta'e tiriit gochuu barbaadaa jechuu namni jaalala biyya saba ofiitiif biyya ofiitiin dhukkubsate yoo saba ofii keessatti deebi'e biyya ofiititti yoo deebi'e fayya amantan amanuu baattan na amantan na amanuu baattan dhugaan jiru kana gochuuf immoo gargaarsa gahaa walitti qabdee fi Kadir fayyuu haa dhabu biyyatti galchi Kadir akka fayyina hin laaltaa mee dubbii kiyya kana gowwaadha jettee tuffatini ganda keessa fiidee hususuu dhiisi Kadirin keenya dhukkubsatti waan akkana ta'eef waan akkas ta'eef jettee ganda keessa deemtee shiishan dhuguu dhiisi biyyatti galchi tokkummaan ka'iitin akkuma inni tokkummaan siif qabsaayaa ture sun akkuma inni Harargee koo Jimmaa koo Arsii koo Baalee koo siin jechaa ture san tokkummaan ka'iitiniin tokkummaan ka'i bira dhaabbadhu biyyatti galfadhu Kadiraa fayyuu baatu gaafsan na sobsiis waan azalli rabbi itti dhufiniif yoo Kadir biyyatti galee hin fayyine anuun beeku jechuudha doktori iyyuu miti doktorannatee naqlaallu yidinaalliyyuu biyyatti gallaan wannumma ila dhageeffadha waa tokko isinitti hima namni mallaqa dhabee mallaqa irraa maraate yoo mallaqa guddaa itti kennan hin fayya takka jedhe namni jaalatee jaalalarraa maraate yoo dhalaa bareedduu jala qaban hin fayya si galaa namni gabroome yoo bilisoome fayya Kadir roorroo fi dararaa wayyaaneen ummata keenyarraan gayaa ture biyyarraa isa baase osoo isin mararfatu osoo isin jaalatu osoo isiniif iyyu osoo isiniif qabsaa'u cinaacha cabsanii biyyarraa baasan yoo biyya ofiititti deebi'e qofa inni kafayyu biyyatti deebisuuf immoo nama tokko lama akkaawuntii nama dhuunfatirratti bantee miliyoona takkaaf lama olii qabdee miti kafayyitu oromoon miliyoona 70 bar birrii takka yoo olii qabe gandarra deeme miliyoona 70 ta'e bar sigala miti miliyoona 70 kana yoo walitti qabde miliyoonuma 15 yoo walitti qabdeef mucaa kana manuma wayii yoo bitteef mootummaan raayyuu yoo fuuteef silaa mootummaan aangorra jiru ka oromooti jedhanii yoo soddaa kiyyallee anillee itti isin hima itti dawwalaafi manuma tokko amaarruu keessa galaa jirti fudhataa jirti yoo fuuteef konkolaataa manaa tokko yoo bitteef waan sanirra hafe yoo yaala barbaachisu argate yoo hiriyyoota ofii aanaaf aalii ofii abbaa fi ilmaan ofii keessatti saba ofii keessatti deebi'e mikinaanni Kadirin fayyineef tokko hin jiru jechuudha. Dhukkubni isaa garaa kaasaa miti bar. Dhukkuba kaleetii miti bar. Tiruu miti bar. Sombaa miti bar. Saayikoolojikaalii miidhame. Saayikoolojikaalii jaalala inni siif qabu biyya ofiitti qabu isa miidhe. Namni jaalala biyyaatiif jaalala saba ofiitiif dhukkubsate saba ofii keessatti yoo deebi'e mikinaanni inni fayyineef tokko hin jiru. Na amani kan. Isini galamiti warri Kadir martuu itti dhiyaatan hin beeytan warri Kadir martuu bilbilaan dubbiftan hin beeytan maa awwaaltan poostii isaa hin argitan taraa takka Jawariin I love you taraa takka Marroon I love you taraa takka Abiyin I love you anumaa wallaalaa kanayyuu artistoota Oromoo keessa namni I love you ilma sikkoo mandoo jedhee poostii godhu isa qofaa bara mee ijoollee Oromoo gaafa isin uffata bitatte baga bitatte jedhee namni maxxansu Kadirin malee jira gurraacha jedhee osoo tuffan gabaabaa jedhee osoo tuffan diimaa jedhee osoo tuffan kiristaana jedhee osoo achi hin qabne islaama jedhee osoo maal hin ija tokko namni nama laalu Kadirin malee miidiyaa kana gubbaan jiru nama jabaa Oromoon qabdu keessa si galee miti imimmaan sobaa booyuu dhiisa Kadir ija teenna yoo jettan namni ija ofii kana yoo iji dhaamte ulee bitata nama masaku godhata masakamaa fi dawaa barbaada fi akka iji teessan hin dhamechu kijiba asirraa afuuftan kana ani hin barbaadu hin jaaladhu waan akkana kijiba irratti isin hin deeggaru wallaahi waan qabnuun bira haa dhaabbannu isin galee miti waldaan Oromoo biyya alaa jirtan
Waldan si komando karen gadda abiyyi fa dolara miliyoona meeqa affeeretin shaayin dhugaa'ee dolara miliyoona kudhan kenneefsun waldan maccaftuu lama ka waggaa meeqa gisee gargaarsa artistoota Oromoo goofandimii banaa ture weeris waldan kuraa galaan eessa jirta waldan Oromoo ka yookaan girrigirrii wano jettan qorqalbii miidhame namni qorqalbii miidhame galatoon kun akkanatti diyaaspooraan tokko naa barreessaa jira ingiliffaan eekas qorqalbii amma isinii gala diyaaspoora akkasitti malee galuu fi qorqalbii miidhame jedhanii ani ingiliffaan beeku afaan chaayinaa beeka hiikkadha waan an jedhu kana ijoolleen gariin hiikkataa jiran wallaahi dhuguma Kadir maal jedhama qorqalbii miidhame ani beeku akkas miidhame kuno ofii waan beeytan maaliif ni godhanii an biyya faranjiin jiru maqaa rabbii Kadir yoo biyyatti galchitan qofa biyyatti yoo galchitan qofa fay muudii ittiin qaban yookiin ofirraa dhiisa yookiin immootu hay asliin faanti haa gargaartu mubaarak faanti haa gargaartu eenyu faanti maa callifte asliin maa callise makii maal godha kolkoleen tiktook irraa akka aslii kun Kadiriin gargaaree ara sheemin isin hin qabu rabbiin hin sodaattanii maal Oromoo amma nama akka namni akka anaa kun Kadiriin hin gargaara yoo jedhu sheemin maal isin hin qabu jedhe barkoo galanni Oromoo biraa Kadir qabu wallaana akka aslii kun waa'ee isaa dubbachuudha isa dhugaa rabbii isinitti mabaran wallahi dhugaa isinitti amma nama biraa yoo maqaadha eenatti arani jarri hayyoota feemasoota amma galanni Kadir Oromoo biraa qabu gabaabumatti galanni Kadir Oromoo biraa qabu wallaana akka aslii kun waa'ee isaa dubbachuudha wallaana akka aslii kun haa gargaaru isiniin jechuudha sheekiin Oromoo eessa jira qeesiin Oromoonni Oromoo eessa jirtan hayyoonni Oromoo gurguddaan eessa jirtan warri biyya bulchitan eessa jirtan dhugaan dhugaadha kursirraa walii kaan malee dhugarraa waliin kaan wallahi dhugaa isinitti himan bar waan tokko foloowarii maqabaatteef namnummaan si beekeef xilliq jettee osoo sheeyini jiru bar imaaman taatu saniif cal'ifnaa barnu anamma yoo birrii fidaa jedhe miliyoona takkaa lama walitti qabuufii hin danda'a waa'een Kadir humna kiyyaa oli ani hirmaataa ta'uu qaba malee hirmaachisaa ta'uu hin qabu dhimma Kadir irratti warri anaa fi akka anaa asirraa qabaa ganna dhiisaa jedhu kun dhimmi Kadir dhimma kennaa olii I telling you sitti himaa miskiinni akka anaa ka waan nyaatayyuu bulu hin qabne waa'ee Kadir dubbachuun dandeettillee hin qabnu achillee hin genne dhugaa kana ufitti himaa ijoollee xixiqqoolen dhimmi Kadir olomaa'ota gurguddaa dhimma ilaallata hayyoota Oromoo gurguddaa ilaallata miidiyaa mootummaatiif miti mootummaa ilaallata aljaziiraa addunyaa ilaallata sagalee ka ta'uufii qabu akkasi an dhugaa sitti dhugaan dhugaan nama guddaadha Kadir humna kennaa oli mucaan humna kennaa oli tokkummaan kaatiniin waan dandeenyu goonee fi biyyatti galchina dhugaan jiru kana yoo fudhatte fudhadhu fudhachuu baattu mootu akkuma warra kana duraa irratti baratte suuraa isaa olii gad ofii ittiin shaqqalika maasii goraa ittiin shaqqaladhu deemi amantii tiyya na dhogaani suuraa nama dhukkubsatee irratti booyuu fi nama du'eef booyu hin booyu waan si wajjin ummata waggaa 150 booyu ene alalaksim arra osoo inni lubbuun jiru sittima yoo inni du'e magfiraa kadhaaf haala xiyyaafuun boonne sitti maaraan ana amantii tiyya na dhogaan isin warra suuraa namaati irratti boo'u irraa himiti warra yoo namni du'e namni anjala du'e magfiraa kadhatuuf sadaqatul jaariyaa irraa baasu malee boottee boochiftuu miti sitti himaara har'a osoo inni lubbuun jiru dhaqqabii siin jedhaara sii tayu kana didduu itti dhiisi anarraa himiti nuti warra boo'ee boochisu irraa himiti boochiftuu miti tayu siin barbaadu amma dura siin turre kanaaf immoo ragaan haati tiyya gaaf duuteyyuu boo'ee isin hin bochifne porofaayiliin jijjiiranne jechuudha alqayyuu harkutan namni jaalannu yoo nurraa du'e magfiraa kadhannaaf akka amantii kennatitti sadaqatul jaariyaa irraa baafa hamma namni jiru mootu hin jabeeffanna akka hin jabeeffattan isinitti himna zaaset isini galee walii galee dubbiin kanuma girrigirrii biraan barbaachisu ijoolleen feesbuuk irra jirtan viidiyoo kana hundi keessan sheer godhan namni 200 jirtan isini galee dhagaa jirtanii warri tiktookii kanuma wanni ani isiniin jechuu barbaadu kanaaf kana qofa arraaf baru waan sa'a 24 hin geenne keessatti goofandimii nu bara yoo barbaachaa ta'e akka ummata irratti hirmaachifnu isini galee miti yoo feetan karaa feesbuukatiin yoo feetan karaa tiktookitiin walitti nu qaba karaa akkeeyne akka namni birrii buusu goon nama mucaa kanaaf bakka godheetiin masa kudhamame malee namni mallaqa walitti kennuuf namni mallaqa walitti qabu baay'ee jira
sinigalee miti humna kennaa oli arrama ijoolleen tiktookiti walitti qabaa jettee boru birriin kadiir hagana miti hin nyaatan jettee suuraa keenya gaddeebiftee bira ta'uuf ayinafam diyaaspooraan oromoo biyya faranjii jirtu ameerikaa kanaadaa awustiraaliyaa jirtu doolaara dhibba kadiir yoo uf qabde hin xiqqaatayti sitti guddata doolaara kuma takka lakadiir bissat osoo inni har'a fayyaa qabaateetiniin fayyaa qabaatee koonsartii qopheesse harmallaan takka manatti hin haftu hudduu raaftee dalagaa dhiifteetiniin walgeetti sitti himaan kan meekaapin uf balleessite hudduu raasuuf galma guutti har'a doolaara gizee inni fayyaa hin qabne kana doolaara kuma takka yoo uf qabde diyaaspooraan oromoota biyya alaa kana jirtu tajaarsa qabduuf hin qabne kajaartii qabuuf hin qabne amdi shii doolaar bittaa wacii lakadiir yansishaal sitti baay'ata wallahi sitti baay'atu sitti xiqqaata amdi shii doolaar lakadiir bisa cumalta warri qabne doolaara dhibba qimamiin mana madam doolaara dhibba yoo kadiirii uf qabde sitti baay'atu sitti xiqqaata malee baqataan akkaanaa kun doolaara kuma yoo kadiirii uf qabe waan halkan lama daaraa dibatu jechuu nutti xiqqaata malee nutti hin baay'atu warri biyya keessa jiru ka irraa miskiina kuma yoo kadiirii uf qabe ittiin xiqqaatu abbaan qabeenyaa oromoo miliyoona takka kadiirii yoo uf qabe ittiin xiqqaatu ittiin baay'atu itti xiqqaata malee dhugaan jiru kan asirra dhaabbadhu tarkaanfadhu dhugaa jennaan diyaaspooraan oromoo 500 akka kumaatitti qopheessi sitti himaa waan akkana jibbitu anuma jibbita malee wanni ati gootu hin jiru wanni ati gootu hin jiru eessatti dhufeessi argaa anuu biyya faranjiitti firan qabu ispoonsara taatu tiraampi cufee eessa abbaa keessaniitti wal garra eessatti wal garra dhufullee an ingiliffan beeku isin afaan oromoo dagattan alhamdulillah waluun agarruu jiru wallahi dhabiim akkana kuno dhugaan jiru kana diyaaspooraan oromoo dhiiraaf dhalaan biyya faranjii jirtu keessattuu ameerikaaf kanaadaa awustiraaliyaa jirtu doolaara kuma takka yoo kadiirii uf qabde sitti xiqqaata malee sitti hin baay'atu wallahi sitti xiqqaata malee sitti hin baay'atu takka kanaaf amma goowwandimii nuu bana ka rabbummaa beeku rabbummaan irraa fuuna ka namummaa beeku namummaan irraa fuuna ka oromummaa beeku oromummaan irraa fuuna ka dide dullaan irraa fuuna jechuudha oromoon afaan baay'ee beeka alhamdulillahi ka afaan oromoo beeku jira ka afaan qawwee beeku jira ka afaan tolaa beeku jira afaan kanan irraa fuun anatti dhiisi akkaataa itti birri irraa fuudhan natti dhiisii siin jedhe bara natti dhiisi anatti dhiisi akka itti irraa fuudhan ana beeka afaan oromoo miliyoona 70 ana qofa qare ka du'aayin kennu jira ka yadiimtuun kennu jira ka rifatee rabboomaaf kennu jira goowwandimii nuu bani akkaawuntii biyya keessaa bana akkaawuntii ijoollee xixiqqooleen maqaa ijoollee xixiqqooleetiin hin banina nuti boo'icha dadhabne nuti arra akkaawuntii kadiir fi jettee boru iftaan nyaatan jettee bootti ayaa fallig mindazii wanta qabu waasinaa qabu wayii waliin fidaanuu bana hundi keessan akkaataa humna keessaniitiin akkaataa rabbi isinii aanjesseen itti qophaaya carrishaallu fixadheera warri feesbuuka nagaan oola viidiyoo kana sheer gora amaanaa isinitti haa ta'u ishii haganuma keessa buufachuuf sadaqatul jaariyaa naa taate badaa eessa cufaniitiin irra baan